Ashamaa harka fuunee nageenyi kan koo kan jaalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti isiniif baay'eetu obboleeyyan kee jaalatamuu fi kabajamu hordoftoota boonee intartimentii warri keessaa warri alaa warreen afaan koo dhageessan cufti keessan iyyuu akkam jirtu nagaa keessan an obboleettiin keessan boonee intartimentii nagaa kuutii baga nagaa dhuftanii yoo yaasnan jeen jira warreen maatii boonee intartimentii hin taane maatii ta'an afeerraa keenya yeroo maraatii warri maatii taatan ammoo laayikshee godhaa warri hangadhan wajjin turtanis galatoomaadha. Akkuma kana warroonni viidiyoo keenyaan galumaatti daawwattan laayik godhaa sheer godhaa har'a viidiyoo biraatiin walitti deebineetii jirra. Viidiyoo nuti har'a itti walitti deebine viidiyoo waa'ee saba keenyaatti waa'ee hangafticha waa'ee hangafa keenya Oromoo Booranaati. Dhimmi Booranaa dhimma nama kamiitu ta'uu qaba. Dhimmi Booranaa dhimma qoosaa, dhimma taphaa, dhimma akka yeroo kaanii sana har'i gargaaramee borduuba deebi'amu sana osoo hin taane dhugaa rabbiitii uummata kana nuu osoo isaanii qaqqabiin duratti rabbi isaan qaqqabu uummata kanaaf rabbi haa tumsu jechuun kadhata keenya yeroo hundumaa haa ta'u sababiin isaatu haalli itti uummanni kun itti jiru dhugaa rabbi tokkicha nama taanee hanga jirutti baay'ee kan nama gaddisiisuu fi baay'ee kan namatti dhaga'amudha jechuudha. Kun ta'eetoo jiru garuu gama miidiyaa kanaa silaa wanti miidiyaa kanarraa wanti nuti hin argine yoo jiraate wanti nuti hin argine yoo jiraate wantoota muraasa wanta baay'ee argine jechuudha. Hanga miidiyaa kana dhufnetti wanta baay'ees taajjabneerra. Haa ta'u garuu wallaalonni keenya tokko tokko dhimma sabaaf yaadu fakkaatanii yookaan immoo waan sabaaf yaadu fakkaatanii warroota dhimma saba kanaa dhimma siyaasaatiin ilaalan jechuudha. Isaan akkasii ani nama akka isaan ta'aniyyuu nama shakkisiisa. Sababiin isaatu dhimmi siyaasaa dhimma biraati, dhimmi gargaarsa uummataa ammoo keessattuu dhimmi uummata Booranaa kuni dhimma siyaasaa hojii yookaan immoo ija siyaasaa hojii wanti nama ilaalchisu hin jiru. Koomentii gama miidiyaa kamiitiin koomentii tokko tokko yeroon dubbisu dhugaa rabbi tokkicha faayinaa ajaa'ibaa jechuudha. Kana jechuuni namni kuni nama uummata kana ofiisa harka keessaa hin qabne nama uummata kanaaf illee unkaan birrii tokko miti saantiba tokko nama baasee kennuuf hin dandeenye yookaan immoo kennuuf hin barbaannedha. Maaliif fakkeenyaaf haa xinnaatu haa guddatu iyyuu malee namni biyya ormaa jiru namni uummata kanatti garaa jabaatee yoo jiraate bineensa namni sun bineensa malee dhugaa nama jee yaaduu jechuudha. Maaliif uummata akka kanatti daa'ima akka kanatti dhangicitee horii akka kanatti lafee irraa yaa'ee akka kanatti horiin iddoo tokkotti akka kanatti dhumee namni kana ilaalee ofiisaa uffata gaarii uffatee ofiisaa nyaata gaarii nyaatee namni hawaasa kanatti garaa jabaatu yoo jiraate dhugaa rabbi nama kana nama jee tilmaamuun natti ulfaata jechuudha. So dhimmi keenya dhimma uummata kanaa haa ta'uudha haa qabaannu hanga qabnu ishuma qabnu gargaarsi uummataa nutti baay'ateera nutti baay'ateera gargaarsa uummataa dadhabneerra dadhabneerra. Maaliif kallattii kamiiniyyuu yoo ta'e akkuma beektanu jalqaba namatu owwaataa jalqaba namatu argama. Warroonni dhimmi kun sin ilaalanne of hin guddisiinaa yookaan immoo hin jajjiinaa nu jechuu dandeessanii ijoollee biyya arabaa baanuu jiran jechuudha. Akkuma argitanii kallattii kamiiniyyuu waa'ee Booranaaf osoo hin taane Wallaggaan gargaaraa turre gargaaraa turre Walloo gargaaraa turre gargaaraa turre namoota mana madaamiitii rakkatanii namoota gargaarsa gaafatan gargaareerra gargaareerra namoota dhukkubsatan gargaareerra gargaareerra walumaa gal gargaarsi nutti baay'ateera gargaarsi nutti baay'ateera jechuudha. Maatii qabna obbolaa qabna maallaqni nuti baasnu kallattii tokko qofaanii miti jechuudha. Hangi nuti kaawwannurra hangi nuti baasnu akka baay'atu kun walitti himuun hin barbaachisu hin beekna tokkoon keenya jechuudha. Kanaafiyyuu sun ta'eetoo jiru sana akkuma jirutti keenyee sana akkuma jirutti qabannee dhimmi uummata kanaa dhimma nama kamiiti oliyyuu dhimma haadha ofii dhimma abbaa ofiiti olii ta'uu qaba. Sababiin isaa uummanni kun dhumaa jira uummanni kun du'aa jira. Nuti garuu har'aa haa xinnaatus haa guddatus wanta garaa keenya ga'u yoo nyaachuudha baanneyyuu mana haadha keenya jiraachuu yoo baanneyyuu dhugaadha waan gaarii uffannee rafna waan gaarii rafna hamma ta'e si nyaanna hin dhugna garaan keenya qullaan galanna rabbiif haa ta'u fayyaa qabnaan dalagna. Uummanni kun garuu darbee waan fidu gaafa dhabu fincaan gaalaa dhugaa jirraa yeroo itti isaan jecha kana gaafa dhaga'anii dhugaa hammam akka lapheen nama cabu hammam akka garaan ofii nama badu kun walitti himsiisu jechuudha. Isinii galee kanaafi gama miidiyaatti gaafa dhufne gama ijoollee koomentii silas titii sarara damuun eeganii titii sarara damuun eegama.
Maaliif uummanni kun faallaa keenya uummanni kun nagaa nu yaadu nagaa nu yaadu garuu immoo uummanni kun gargaarsa uummata kanaaf baay'een namoota keessaafuu warroonni gama amantii musliimaatiinis gama amantii ortodoksiitiinis gama amantii pirootestaantiitiinis warroonni akka macaafa qulqulluuttis ta'ee akka quraanaatti warri beela'aa nyaachisaa beela'aa obaasaa rakkataa gargaaraa sadaqadhaa warri jedhanii warreen jecha kanatti amananii uummata kana gargaaruuf dhibbaan dhibbatti fedhii guutuu qabanii jechuudha. Uummata kana gargaaruuf fedhii guutuu qaban jecha sanatti waan amanamaniif jechuudha. Rakkataan kana caalummoo hiyyeessi kana caalummoo beela'aan kan uummata Booranaa caalu yoo kan jiru ta'ee hin jiru. Yoo kan jiru ta'ee fidaa hin jiru jechuudha. Beela'aan uummata Booranaa kana caalu rakkataan uummata Booranaa kana caalu maskiinni uummata Booranaa kana caalu kan Rabbiin irraa nu gaafatu wanti biraa wanti jiru hin jiru jechuudha. Osoo qabnu uummata kanatti yoo cakkana Rabbi nutti cakkana haqa Rabbii sababiin isaatu rakkataan kana caalu waan hin jirreef eebotaan beela'aan kana caalu waan hin jirreef jechuudha. Dhuguma Rabbi tokkichaati dhuguma Rabbi tokkicha beela'aan kana caaluuf rakkataan kana uummata kana caalu jira hin jiru jechuudha. Uummanni kun kaleessa maal akka ta'e uummanni kun kaleessa mana isaarratti qeessaarratti loon isaarratti saba isaarratti uummanni kun maal akka ture waan nu gaafachiisu illee walitti nu himsiisu illee hin beekna tokko keenya seenaa uummata kanaa jechuudha. Har'a garuu uummanni kun harka namaa ilaalaa jira. Kanaafiyyuu warroonni koomentii namoota jala deebanii nuti Oromoon galaana beekamaadha. Oromoon galaana yoo taaneyyuu uummanni kun rakkataa kana nyaachisuu obaasuu barbaada. Haa obaasu haa gargaaruuni dhimmi siyaasaa akkuma sila jee dhimmi siyaasaa dhimma biraati. Dhugaa Rabbi tokkichaa kuni koo ilaalcha gadi aantummaa ilaalcha zeeroo jechuudha. Waaqa isinii galee fakkeenyaaf jechuudha aniin amma gama kiyyaanii injiranii miti hindoota bakkee xaragan aduu keessaa hindoota bakkee haran hin beektan hindoota qoshaashaa gatan hin beektanimi dhugaa Rabbi tokkichaa jechuudha hindoota kana gaafan argee osooni as biyya ormaa kana keessa jiru jechuudha. Sabni kiyya saba kiyyaati. Sabni maqaa walitti qabnu sabni biyya walitti qabnu saba biraa saba biyya keenyaa sana osoo hin taane dhuguma Rabbi tokkicha ani hindoota bakkee haran jechuudha. Hindoota aduu kana keessa dhaabatanii haran hindoota qoshaasha gatan harki kiyya maallaqa baate taanaan isaanitti dhufee taanaanii bira hin darbu jechuudha. Isinii galee kana jechuun laphee namaa cabuu qabna waan ta'eef rakkataan waaqayyoo immoo ati eenyu hin jiru. Rakkataa waaqayyoo koo rakkataa Rabbii biyyan gaafatu. Maskiinuma haxinnaatu haa guddatu jechuudha. Kanaaf ormayyoo akka kanatti ormaafiyyoo akka kanatti garaa baanna waan ta'eef uummanni kun immoo rakkina uummata kanaa arganii kaanii gargaara jedhan haa sobanaa dhiisanii warri soban jiran warroonni amma fakkeenyaaf maqaa uummata kanaan akkaawuntii bananii nagadaa jiran jiraachuu danda'an. Garuu warroonni laphee isaanii irratti warroonni garaa isaaniitiin uummata kana hin gargaarra jedhanii warri kaan immoo jiranii jechuudha. Isaan kanatti immoo gufuu ta'uu qabnu jechuudha. Keessaafuu imma yeroo darbe imma amantii ortodoksii hojii wal qabatee jechuudha. Dhimma Oromoo fi dhimma jaraa hojii wal qabatee koomentii ijoollee suni imma Booranaa irratti hojjetan jiratti koomentii ijoollee baay'een dubbisee jechuudha. Ijoollee keenya kun ta'uu hin qabu jechuudha. Kun yaada fudhatama hin qabne yaada dadhabaa. Sababiin isaa uummanni kun ikkoo qawwee binnaan jenne uummanni kun waraana binnaan jenne uummanni kun waraanaaf erginaan jenne uummanni kun saba kana buqqaasnaan jenne saba kana nyaachisna saba kana bishaan haayilaandii tokko yoo ta'eyyuu boqqolloo kuntaala tokko yoo ta'eyyuu saba kanaaf erginaa jedhan malee saba kana gargaara saba kana bira dhaabanna jedhan malee saba kanaaf fiidna yookaan saba kana buqqisnaan jenne. Kanaaf iyyuuti ilaalcha akkasii kana osoo dhiisne gaarii natti fakkaata akka kiyyatti jechuudha. Nuyi ammoo warri jirru ammoo akkuma Rabbiin nu gargaaretti birri 50 haa ta'u birri 100 haa ta'u birri 200 haa ta'u birri 300 haa ta'u akka qabnutti akka haqiimii keenyaatti jechuudha. Namni naa arguuf osoo hin taane namni naa jajuuf osoo hin taane isheen ergiteef osoo hin taane wanta laphee keenya keessarraa kenninu hin jedhee wanta Rabbiin nuuf laaffisee saba kana bira haa dhaabatu osoo maallaqa keenya hin tuffatiin jechuudha osoo hin mararsiifatiin illee dirqama keenya waan ta'eef dhuguma waaqayyo waaqa jiraataa kaleessa rakkataa gargaareeran jedhina. Kaleessa ani namaaf dhaabadheera kaleessa ani nama nyaachiseera hin jedhina. Dhuguma waaqayyootii saba kanarraa waaqayyo nu gaafata.
dhuguma waaqayyooti gaafa dhufaatii rabbii yookaan gaafa qiyaamaa isa jedhamu sana rabbiin uummata kanarraa nu gaafataa jechuudha. Yoo maaliin taane yoo nuti uummata kana saantiba keenya tokko yoo nuti uummata kana hin gargaarre yoo nuti uummata kana bakka kufee hin kaasne yoo nuti uummata kana garaasaa gogii kana hin jiisne warra rabbiin irraa nu gaafatu keessaa inni tokko uummata kanaa jechuudha. Maaliif maskiinni uummata kana caalu waan hin jirreef. Maskiinni uummata kana caalu waan hin jirreef rabbiin jalqaba uummata kanarraa nu gaafata. Kanaaf uummata kanaaf bira haa dhaabannu hamma dandeenya hamma humna keenya osoo hin tuffatiin osoo qabna jennee hin booniin osoo hin qabnu jennee hin gaddiin waan qabnuun hanga dandeenye uummata kanaaf haa tumsinu. Akkaawuntiin kunoo jira. Warroonni yeroo kanatti kolfan warroonni yeroo kanatti haa kolfan rakkoo miti warroonni yeroo kanatti geemii taphatan dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'ibanii hanga kaleessaa hanga har'aa warroonni ta'anii geemii taphatanii maal jedhanii ani isaan kana dhugaa waaqa jiraataa garamittiin akkamitti isaan xaarullee dhabe garatti akkamitti isaan xaaruu dhiisullee dhabe jechuudha. Yeroo sabni biraa lafaa ka'ee chaalenjii yeroo namni saba biraatii dhufee uummata kanaaf dhaabatu quxusuun booranaa immoo yookaan nuti warri boorana booda dhufni kun immoo gaafa akka kanatti teenyee hangafa keenya kana booranticha gaafa akka kanatti teenyee ilaallu dhugaa baay'ee nama hadheessallee nama hammeessallee jechuudha. Unga kanaafiyyu dhugaa rabbi tokkicha garaa hin jabaatiin jechuu barbaade dhugaa dubbachuuf akka garaa hin jabaanne hin beeka jiran tokko amma fakkeenyaaf kaleessa koomentii tokko iddoo tokkotti hin argee maal haadha keessa galchee jetti mucoo tokko jechuudha. Mucoon sun kan hojjettee Amaariffaan hojjette garuu intalli sun Oromoof hin jettillee Oromoodhallee Amaariffaan hojjettee maal jettee intalli sun koomentii jalatti maal haadha keessa galchee jetti akkasidha uummata keenya hin jedhamu dhugaa rabbi tokkicha. Ko ishee jala galee gaafa ilaalu garuu dhimma saba kanaa kan laallatu waan tokko wanti poostii ishee keessa jiru tokko illee jiru jechuudha. Mucoo kana kanaafi warroonni akkasii warroota nyaqarsaa warra jedhaman warra dhukkuba hadhaa bofaa warra qabanii warra kun jechuudha maqaa Oromoo baatanii. Kanaafiyyuuti namni gargaareef osoo hin taane yookaan ammoo ani ergeef namni biraan kan ergu osoo hin taane uummata kana kun hin gargaara. Maallaqni ani qabu kuni isheen kuma 10 ergite ani immoo akkamittiin 2,000 ergaa isheen kuma 5 ergite ani immoo akkamitti 1,000 ergaa isheen 1,000 ergite ani immoo akkamitti 100 ergaa osoo hin taane har'a birriin tokkaa jechuudha. Birriin takka har'a birriin takka walirra teesseeti dhaqxee miliyoona sana taati jechuudha. Har'a birriin takka walirra teessee namni biraan illee akkuma kana waan niyyatuuf niyyaan sun immoo walirratti dhufeeti saba kanaaf tumsaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaade waan qabnu hin tuffannu saba kanaaf haa dhaabbannu jechuu barbaade. Isinii galee kana jechuun kiyyammoo afaan qophaatiin qaaquu yookaan afaan qophaatiin dubbachuu osoo hin taane hojjetanii irraa dubbachuutu bareeda. Ana amma gama kiyyaan rabbiif haa galatu kaleessas gaddaasii gargaarsa uummatarra duubatti deebi'aa hin turre duubatti illee deebi'aa hin jiru. Har'allee gahee kiyya baheeraa jechuudha. Gahee kiyya baheera. Kanaaf isinillee gahee keessan ba'a jechuu barbaade. Isinillee gahee keessan ba'a. Haa xinnaatu haa guddatu. Saba kanaaf tumsaa. Maaliif hin beekamu? Tarii bor sabni kun iddoo kanaa ka'ee akkuma kaleessa gaddaa gaafa bishaan gaafatan aannan nama laachaa ture. Akkuma kaleessa itittuutiin nama simataa ture. Akkuma kaleessa aannaniin nama simataa ture. Har'a bishaan ofiisaa waan bishaan normaal bishaan uumamaa sana dhabee har'a gaafa ofiisaa gaala dhugu borummoo iddoo isaa sana duraatti olitti deebi'ee har'allee iddoo kaleessaa sanatti osoo hin taane iddoo har'a isaan laalaa jirru kanatti osoo hin taane iddoo kaleessaa olitti ka'anii argamanii isaanillee akkuma kanaan saba biraaf yookaan godina biraaf tumsuu danda'anii jechuudha. Inna obboleeyyan kiyya kanaafi dhugaa rabbiiti koomentii badaa amma koomentii tokko faa koomentii baay'ee nama ajaa'ibu dhugaa rabbi tokkicha amma kana amma namni kana yaadu nama miidiyaa fayyadamu qubeensaa sirrii dubbifu qubee afaan Oromoo bareechee barreesse namni kun jechi kun amma koomentii kana argitaniitu ta'uu danda'a. Koomentii kana ani screenshot isaas ta'ee dhufeen argee jechuudha. Koomentiin kun maal jedha? Isi warri Jimmaa jedha. Beelli sinin argu. Waraanni sinin argu.
maal siin argu isin maalii jedha in jedhamaa dhugaa rabbi jechi kun amma hin jedhama amma jechi kun amma ajandaaf ta'uuf moo uummata gargaarsa sabaaf dirmanna jee uummata walitti gurmaa'ee challenge adda addaatiin uummata sabaaf tumsaa jiru kana karaatti remove gochuu yookaan immoo karaatti duubatti deebisuuf moo maaliif commenting kun barraa'ama dhuguma waaqa namni commentii kana barreessi amma dhuguma rabbi tokkicha nama sammuu qabu nama yaadu nama beeku in jedhamaa waan akkasii saba akka kanatti horii gatiitti itti baatee citaamoon irraa luqqisee horii nyaachisaa jiru daa'ima akka kanatti owwaara keessatti kuftee dhaqni ishee ciccitee daa'ima akka kanatti lafaa boosu osoo laaluu horii akka kanatti akka cabbii samiirraa gadi bu'eetti lafatti harca'ee reefu horii kana kanatti osoo lafatti ilaalu namni amma kanatti commentii kana barreessu dhuguma rabbi tokkicha amma nama wajjin amma nama wajjin yaadama namni akkasii baay'ee nama ajaa'ibu baay'ee nama eeba commentii sana jalatti wanti kennamu maali nuti waan qulqulluu taaneef nuti waan maalii hin gooneef nuti waan maal uummanni kun ikko uummanni kuni uummata fedha rabbiitii wanti kun itti dhufedha uummanni kun barbaadee miti yookaan immoo uummanni kun nama zollomee uummanni kun namatti balleessee uummanni kun sababa biraatti darbee uummanni kun sababa balleessee miti kan uummanni kun har'a akka kanatti ciccitee har'a akka kanatti beela'ee qooqaa jiru uummanni kun sababa biraatti darbee afaan namatti darbee uummanni kun humna isaa namatti agarsiisee uummanni kun qabeenya isaatiin namatti darbee miti uummanni kun har'a kan dararamaa jiru jechuudha isinii galee kanaaf amma uummanni kun balleesseeti uummanni kun ko rabbiin kennaa keessan hodhaa budhaajee waan itti kenneef kennaa rabbitti kennee baachaa jiran uummanni kun jaalatee miti dirqama rabbitti kennee baachaa jiranii kanaafi wantoota haamilee namaa cabsu wantoota bor nama taajjabsiisu wanti hundumti iddoo har'aatti waan hin hafneefi utuu irraa of qusannee baay'ee gaarii natti fakkaata dhugaa rabbii baay'ee gaarii natti fakkaata akka kiyyatti akka yaada kiyyatti akka walaalumaa kiyyatti jechuudha so walumaa galatti viidiyoon har'aa kana fakkaata isin garuu warroonni akkuma kaleessa owwaachuu beektanii warroonni akkuma kaleessa saba keessaniif dhaabachuu beektanii har'allee saba kanaaf tumsa saba kanaaf waadha saba kanaaf dirmadhaanii dhaamsa kiyya akka walaalummaa kiyyatti jechuudha ani beekesnitti hin jiru isin iyyuu beektan warri beektan isinu beektan warri laattan isinu laachuu beektan usuu namni isin gaafatiin usuu namni isin kaatiin usuu namni isin gorsiinu isinu kennuutti beektan jechuudha kanaaf iyyuu bilayeen kiyya gara hin jabaannu saba kana bira haa dhaabbannu tokkummaaf jaalaatiin rabbiin ammoo inni hundumaa danda'u inni waa hunduma gochuu beeku inni waa hunduma tolchuu beeku inni waa hunduma du'aallee kaasu inni beeku rabbiin saba kanaaf haa dirmatu rabbi saba kanaaf haa tumsu du'aa keessan yeroo hundaatu kadhata keessan yeroo hundaatu akka amantaa keessanitti maaliifi kadhannaan nama tokko qoricha jedhama caafni qulqulluu waan ta'eefi akkuma kanallee kadhannaan nama tokkoof qeebalamuu danda'a waan ta'eefi namni hunduu cubbuunsaa namni hunduu yakkisaa namni hundi diliinsaa tokko miti waan ta'eefi nuyi hundi keenyiyyuu ስሚ ቦረና ማለት እኮ ከስዊድን ቀጥሎ እስረኛም ፖሊስም የሌለባት ሀገር እኮ ናት። እዚህ አካባቢ ጥል ካለም የሚነሳው በግጦሽ በከብት ምናምን ነው እንጂ ሌላ ጥል የለም። ቦረና ውስጥ እኮ ሴት ልጅ እንደምትከበረው አዲስ አበባ ራሱ እኮ አትከበርም። እሺ ማርያምን ይሄ አይገባቸውም። ውሃ ተጠይቀው ወተት የሚለግሱ ህብረተሰቦች አሁን ግን ከብቶቻቸውን የሚያበሉት አጥተው ቤቶቻቸውን እያፈረሱ ለከብቶቻቸው ሲሰጡ ስትመለከቱ